ሰላም ሰላም ውድና የተከበሩ እህት ወንድሞቼ ስደት ላይ ያላችሁ ውጭ ሀገር ውስጥም እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ስሜ መስከረም ይባላል። ገና ለዩቱብ አዲስ ጀማሪ ነኝ፣ ብዙም አላውቅም። ስለዚህ ላይክ ሰብስክራይብ አርጉኝ እና አበረታቱኝ። በጣም ነው የሚወዳችሁ። እኔ ብዙ ጊዜ ዩቱብ ለመክፈት እፈልጋለሁ ግን አላቅም ነበረ። እንግዲህ እኔ የስደት ሀገር እህታችሁ ነኝ። የከፋ ነገርም አለቅም። ያው ታውቃላችሁ የመዳም ቤት ብዙም ውጭ ምን ስለምናወጣ ውጭም ብዙ አልወጣም። ስለዚህ ያው ጥሩ ነገር ያው እናንተንም የማያስከፋ ነገሮችን ይለቃለሁ። ስለዚህ አይዞሽ ብላችሁ እንድትበረታቱኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ነው የሚወዳችሁ። እንግዲህ በኦሮምኛም ልንገራችሁ። ነጋን ስኒፋተው ብሎታኮ ብያ ሀምባ ጅርተን dhiirri shamarran akkam jirtu warri biyya keessa jirtan nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Ani obboleettiin keessan nagaa kootii maqaan koo Maskaramin jedhama. Kanan jiru biyya hambaati. Obboleettii keessan biyya hambaati. Kanan isin gaafachuu barbaade irra kara keessan dhufe kara miidiyaatti irree fuula haaraadha. Hin beeku nan sodaadharreedha jechuudha. Kanaafi ሰብስክራይbii naaf godhaa na jajjabeessaa si bukkee jirra naan jedhaa. Kara yuutuubittis kara miidiyaatti irree haaraadhaan hin beeku nan sodaadha. Kanaafi ሰብስክራይbii naaf godhaadha. Yaa waayifaa madaami sila ta'eef ittiin kaffalamu. Viidiyoo isinii jibbisiisu kan viidiyoo waan safuu cabsu waan nama saalfachiisu irree gadi lakkisu. Egaa akkuma beekamu mana madaamii keessa yeroo jirrutti waan hojjennu waanuma tokko boosti goonaa malee wanta hin taane waan badas gadi baanee viidiyoo dheeraa waraabnu sila hin qabneef jechuudha. Kanaaf kabajaanan isin gaafadha. Laayikii akkanaa gootan, ሰብስክራይbii akkanaa gootan akkasi bukkee jirra obboleettii keenya biyya hambaa jabaadhu akkanaan jettani jaalala waaqatiin isin gaafadha. Kanaafuu guddaa galatoomaa. Na jajjabeessaa isiniin jedha. Isinan jaaladha.